American death penalty, American nama ne ajjeefti moo ajjeeftu halkanii guyyaa every 15 second ni ajjeesa moo ajjeesan. Ina ajjeesti. Saudi Arabia nama hate, nama lubbuu nama ajjeesanii ajjeefti moo ajjeeftu. Ina ajjeesti. Maaf Saudi Arabia qofaarra Islaam irra maa deebistan seera gartee shari'aa Islaamaa yoo bulanii gartee murtii nama gartee lubbuu nama ajjeesee ajjeesan. Dubartii amata 10 10 9 10 12 13 14 yoon fuudhe seera Ameerikaa na dhorka moo wangeelaa na dhorka. Seera Ameerikaa si dhorka. Bakka seera wangeeliin dhorka bira koteeyyee fixanne. So amma Quraanni sunis kan barreeffame baay'een isaa harka namaadhaanidha beektu. Kanaaf amma. Okay wangeelli maaliin barreeffame? Harka namaa. Bakka. Maarree waan biraa maara kan Quraanni. Ana kana siin jechuu barbaade gabaabumatti. Anamma amantaa musliimaa hordoftan amantaa kiristaanaa hordoftan. Wiikinesii qaba hunduu. Wiikinesii hin qabu Quraanni keenya wiikinesii takka hin qabu. Kun agarsiirratti ilaaga. Amma fakkiyaaf nama ganna sadii. Hin qabu. Al takka na dhaggeeffatu. Amma inni fakkeenyaaf. Amantaa musliimaa hordofan jenna. Amma dubartii ganna 9 yookaan ganna 8 ka'ee fuudhee kan dirqama amantiin naayya malee kan fuuchuun hin qabaan. Maaltu sirraa wanta akka raashinaali gartee ati meenta waan jechuun amantii duwwaadhaan oofamuu qabdu kan sammuu fakkii mee waan si jedhu Nabi Muhammad takkitii niin beekan adeemtu Nabi Muhammad dubartii amma 9 fuudhettee kanaan sakas jiraa miti. Kanatu beekta baranne caalaa. Hold on sin jedha. Waan sin jedhe wanta akka dhorkuudhaaf you have to have evidence wanta akka dura dhaabbate against godhaaf you have to have a proof. Waligalee dura wanti amantii miti Quraanaa fi wangeela. Wangeelli kan kee dubartii amma 9 fuudhinaa jedhanii dhorka. Dirqama wangeela irratti barreeffamuu qabu waan wangeela keetirra hin jirre maalirraa natti haasa'uu dandeessati. So amma wangeelli fakkeenyaaf wangeelli. Okay amma fakkeenyaaf. Sittan gaafisuma qoy ati duwwaa nama gaafatiin amma fakkeenyaaf Quraanni nama hin ajjeesinaadha amma nama ajjeesaadha. So amma nama ajjeesaa jedha. Fakkeenyaaf hin jedhin ka eessatti nama ajjeesaa jedha. No amma fakkeenyaaf tu waan tokko seerri tokko nama ajjeessi hin jedhame. Seerri ni jedha seerri mootummaa seerri waaqayyootillee ni jedha. American death penalty American nama ne ajjeefti moo ajjeeftu halkanii guyyaa every 15 second ni ajjeesa moo ajjeesan. Hin ajjeesti. Hin ajjeesa. Sirri moo dogoggora. Nama ajjeesuun dogoggora. Nama ajjeese American ne ajjeefti moo ajjeeftu. Hin ajjeefti. Dhiyuma tana murtii mana meeqatti murteessanii miidiyaa addunyaarra baasanii eenyu ajjeesan. Ajjeesaa jiranii mi death penalty death roll warri gartee hidhaan ajjeechaarra jiru Ameerikaa kumaatama warri gartee itti murteeffamtee du'aaf itti murteeffamte ajjeesaa jiran moo ajjeesaan jiran. Ajjeesaa jiru hin jedhe. Seera isaaniiti moo seera isaaniiti miti. Seera ajjeesan hin jiru. Seera isaaniiti moo seera isaaniiti miti is that United States Constitution or not? Not. Seera Ameerikaati moo seera Ameerikaati miti gartee seera isteetaati moo seera gartee nama ajjeesuun lubbuu nama ajjeeftee ajjeesuun itti murteeffamtee mana murtiitiin. Deebisikaa Ameerikaa waliin jirra. Ajjeesaan jirtu Ameerikaa mootummaan gartee isteenni federaali goovermentiin ajaja dabarsee ajjeefamu jechaan jiru nama ajjeese hin ajjeefne. Hin ajjeeseera. Ajjeefamee jira. Maatii saniif seerri kun seera gartee seera mootummaan lafa kaa'ee seera biyyattiiti moo seera biyyattiiti miti. Seera biyyattiiti. Saudi Arabiyaan nama hate nama lubbuu nama ajjeesanii ajjeefti moo ajjeeftu. Hin ajjeesti. Maaf Saudi Arabiyaa qofaarra Islaam irra maa deebistan seera gartee shari'aa Islaamaa yoo bulanii gartee murtii nama gartee lubbuu nama ajjeesee ajjeesan. Okay siin gaafadha. Maatii ta'e nama ajjeese namni tokko maatii ta'e ajjeese akkam gootan isin kiristaanni. Yoo maatiin nama ajjeese moo. Ani amma obboleessa kee ajjeese akkam na goota. Ani waa isin godhu akka amnaan. Seera biyyittis nan dhiyeessitu seera Ameerikaattis nan dhiyeessitu seera wangeelaattis nan dhiyeessitu mi. No. Seeratti si dhiyeessa malee namiti. Maaf na dhiyeessita. Maaliif seera. Badii balleessitee fi adabbii adabbii qabdi. Akka wangeelaatitti nama lubbuu nama ajjeese akkam gootan. Akka wangeelaatti. Seera mootummaa abiyyiidhi. Seerri abiyyiidha mirga nama seera namaati irra caalaa na fakkaata. Seera nama lubbuu nama ajjeese lubbuuf ni ajjeefamtu namoonni ajjeefamtu. Hin ajjeefamu. Hin ajjeefamu? Yaa.
Wangeela keessatti hin ajjeefamu lubbuun lubbuudhaaf. Wangeelli nama yoon sii kanneo. Maal naa kennita? Wangeela keessaa yoon sii kanneo nama lubbuu nama ajjeesa akka ajjeefamu. Gaafa wangeela naalaatti kontekstii sana faana dubbisi malee. Kontekstiin jennu nama harka nama murees harka muru ija nama baasees ijji ijaaf ilkaan ilkaaniif lubbuun lubbuudhaaf jedhee jiramu hin jiru wangeelli. No wangeelatti gaafa dubbisu kontekstiidhaan hin dubbisu. Yaa obboleessoo akka ijji ijaaf harki harkaaf gartee ilkaan ilkaaniif gartee lubbuun lubbuudhaaf yoo jedhu maal jechuun haa ibsime? So amma okay aye me kan gotan nama tokko siin deebisa kan maal jechuusan siifin baasa so amma dhagee ati kontekstiidhaan nan siin jedhe kanaaf amma fakkeenyaaf amma sanaaf hiduu fida amma nama maddii keessa tokko rukkutee maddii keessa gad biraatti qabi kan jedhu wangeelli maal jechuun nama boksiin as hidheen dhiifta no sa wangeela temte amma wangeela dubbatte wangeela si dubbachuu jira barsanis ittiin dalaga ni dalayda amma ilkeete as dheechaan sidheetti ilkeessa rayaasa kun akka sana kanaaf wangeela gaafa jettu tokko waan siin jedhe na dhaggeeffadhu san waan siin jedhe Abrahaam nama dhufee boksii bakka tana si gallakkise bakka tana hannitaafi wangeela jette mammoo namummaa kotti wangeelaan si gaafa jira akkas jedhame wangeelli nama gamana si qabalee gamana kanniif jaami okay boksiidhaan si gallakkisa gama mirgaa kana bitanaaf kannita ay akkasedha wangeelli in kannita jedhi ka wangeelli takkasedha wangeelli mee kiristaanota tokko harka baasa kiristaanni mee mes keessa namni kiristaana jirtan chemba siin gaafachuu jira wangeelli kan kee nama si rukutee malla gamana kana kanniif jedhami boksiin si gallakkisa bakka tana kananaaf kannita itti deebite yaa yoo sirriitti yoo ni kannita si jedhe bo yes nan kenna yaa Ahi na biran jirtu sila ilkaatee lafaa gurratta. Yaa kana ka alaa kun amma sirriitti kun nama akkasiitti dukaasuu ilkee lafaa gurratta dhugaa. Kun okotte waan ni kana dubbistaa qoy dubbise bakka kana. Qoy. Okay. Bakka kana dubbise wangeela kana kun hoyyee seera ba'uu kana diddami takka waan ni kana irraa dubbise. Yaa namni nama rukkutee ajjeese inni immoo haa ajjeefamu. Amen. Kone quraanaa jedhe immoo wangeela. Wangeela. Ni ajjeefamu namni nama rukkutee nama ajjeese. Kun kanadha maatii koo kana ishee kana poointii keessa. Goobasi Abrahaam afaan Oromooti biyya guddatte keessa jira waa baratte wal beeyna walii dhageenya anyone who killed nama de wanagaan siifaa ta'u bro waan atillee na shawwaddu miti afaan Oromooti. Ani si shawwada ati na shawwadu amma wangeelli read this verse. Maal jedha namni nama rukkutee nama ajjeese maal haa ta'u jedha haa dhiifamuu jedhe moo let it go jedhe moo haa hidhamuu jedhe moo haa ajjeefamuu jedhe wangeelli kee. Gaaffii gaarii na gaafate siin deebisa gara geeffatu. Deebis asuma jira even the answer is right there. Yes. Haa ajjeefamuu. Ajjeefamu. Gobas. Duratti maal siin jedhe. Fitadde kaama. Nama maddii rukkutee maddiin isa tokko qabiyyee miti. Isa up to you san up to you see nama si rukkute ati is your choice. Fadhakeet san. Kunis your choice dha akkas immoo kanas your choice dha kanas. Fadhakeet waan jedhe kun nama sirriitti beekna. Kuni bar abboomii bar seera waaqayyooti kuni. Inni sun seera namaadha inni maddii rukkutee. Seera nama si rukkutee waan isaan fadhawee dantaateet san. Asirratti haasa'u. Mee hundi walirra kaan gubbaan kaan haasa'u. Amma sii galtee. Siifuu galtee amma sirriitti siifuu galtee akkasitti okay quraana waan biraatu hayyee Abrahaam maal jettan Abrahaam ama torban gurbaarraa bareedete. Guddisa asxaa. Okay Abrahaam. Asirratti haasa waati qoodaan sa'ee. Inni dabartaa qo'e maatu carraa siifin kanna. Atakka deegaat isaatu waggaa torban bareedee jedhe islaamummaa tana. Waggaa tokko biraan jiraadeen jedhe waggaa torba bareedeen islaamummaa nama godha macaafarraa deesnii deebisee ati qonna eegaaranii waan socho'u barbaade. Maa eessa yoo jarjartan akkam taanaree profeet dubbiin jajjabduudha gammadii. Xiqqoo gidduu keessatti.